Dhukkuboonni qaama keessaa tokko tokkoo fi dibatoonni yookaan meekaappiiwwan fuulaa qulqullina isaanii hin eegne finnisni fuula keenya irratti akka ba'u gochuu danda'u. Finnisa fuula keenya irraa balleessuuf jedhamanii kan qophaa'an of keessatti qoricha kan qabani saamunaawwan garaagaraa fi bifa dibataan kireemonni garaagaraa ni argamu. Garuu piroodaktonni kun sadarkaa fi gosa finnisaa hundaaf ta'u jechuu miti. Sababni isaas finnisni fuula keenya irratti ba'e sadarkaan isaa ol ka'aa yoo ta'ee fi finnisni kan ba'e dhukkuba qaama keessoon yoo ta'e yaaliin isaaf kennamu adda waan ta'eefidha. Yooyyaa akkam jirtu viidiyoo kanarratti sadarkaa fi gosa finnisaa fi yaalii finnisa balleessuuf kennamu bifa gabaabaa ta'een ilaalla. Akkuma yeroo hundaa viidiyoo kanarratti wanti isin hin galle yoo jiraatee fi gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan koomentii irra naa kaa'aa. YouTube chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun maatii ta'a. Nu faana tura. Finnisni umurii fi saala otoo hin filatiin nama kamirrattuu waan ta'u uumamuu danda'udha. Akkaataa itti finnisni fuula keenya irratti ba'uu fi akka itti badu beekuu fi haala uumamaa fi teessuma gogaa keenyaa sirriitti beekuun barbaachisaadha. Gogaa nama tokko otuu fuunee maayikirooskooppiidhaan ilaalle sadarkaa garaagaraa fi gosa sadii qaba. Sadarkaawwan gogaa ilma namaa sadan kana keessaa finnisni qabachuu kan danda'u gogaa isa irra keessaa fi isa gidduu jiru qofadha. Gogaa nama tokko irratti qaama isaa bakka hundatti bittinna'anii yookaan faca'anii kan argaman orgaanonni dafqa qaamaa oomishanii, orgaanonni dibata uumamaa oomishanii fi qaawwa rifeensaa xixiqqoon ni argamu. Qaawwi rifeensaa kunii fi orgaanonni dibata uumamaa oomishan kun yeroo baay'ee teessumni isaanii qaama keenya irratti kan wal qabatedha. Rifeensa nama tokko jalatti fi wal qabatee orgaanonni dibata uumamaa seebam jedhamu oomishan ni argamu. Dibatni uumamaa kun karaa qaawwa rifeensaa bahuun gogaa qaama keenyaa isa irra keessa jiru jiisuu fi jiidhina kan kennuuf gargaarudha. Finnisni kan uumamu orgaanonni dibata uumamaa gogaaf ta'an oomishan kuni sababoota garaagaraan yeroo cufaman dibanni kun gogaa keenya jalatti kuufamuun shiffitaa xixiqqoo fi sadarkaa tokkoffaa ta'an akka uumaman godha. Shiffitaan xixiqqoon sun yeroo booda guddachaa fi naannoo isaa irratti gurraachaa dhufa. Yeroo finnisni sun goggogummoo bakki finnisni sun itti ba'ee sun gurraacha'ee hafa. Yaalii ammayyaatiin inflaamaatoorii aknee jedhama. Yeroo baay'ee finnisni gogaa fuula keenya irraa erga badee booda immoo godaannisa fuula keenya irratti dhiisee deema. Yeroo baay'ee finnisni fuula keenya irratti ba'uu kan jalqabu umurii dargaggummaattiidha. Sababni isaas immoo hormooniin dargaggummaatti oomishamu sun dibatni uumamaa kuufamee finnisni akka uumamu godhu sun baay'inaan akka oomishaman waan godhuufidha. Dubartoota tokko tokko irratti immoo yeroo marsaa raguu isaanii shiffitaan xixiqqoon fuula isaanii irratti bahuu danda'a. Garuu jeeqamuu hormoonii wajjin kan wal qabatedha. Dhukkuboonni qaama keessaa jeeqamuu hormoonii nutti fidan finnisni fuula keenya irratti akka bahu gochuu danda'u. Kan biroo immoo meekaappii fi dibatoonni yookaan qibaatonni namtolchee ta'an tokko tokko namni gosni gogaa fuula isaa cululuqaa yookaan ooyilii ta'e irratti qaawwi gogaa kun akka cufamu gochuun finnisni akka uumamu gochuu danda'u. Dibatoonni yookaan qibaatiin namtolchee fi meeshaaleen bareedinaa qulqullina isaanii eeganii oomishaman humna finnisa kaasuu kan hin qabne yoo ta'e irratti nan koomodoojenik jedhamanii barreessamu. Kanaafuu namni tokko gaafa finnisni fuula isaa irratti ba'u maal gochuu qaba? Namoota kaanirraa namoonni gosni gogaa isaanii cululuqaa ta'e irratti finnisni yeroo baay'ee itti baay'ata. Amala fuula keessan irra deddeebitanii tuttuquu yoo qabaattan yookaan immoo meeshaaleen fuula keessan waliin tuttuqii qaban kanneen akka shaashii, maaskii, ansoolaa fi carqiin tiraasii qulqullina isaanii kan hin eegamnee fi yeroo yerootti kan hin jijjiiramne taanaan xuriiwwan irratti argaman sun qaawwa gogaa fuula keenya irratti argamu cufuun finnisni akka nurratti bahu godhu. Kanaafuu irra deddeebitanii gogaa fuula keessanii tuttuquu dhiisu. Meeshaaleen amma isinitti hime kana yeroo yerootti qulqulleessuu fi jijjiiru. Meekaappii fi dibata yookaan qibaatii fuula keessan irratti dibattan bitachuu keessan dura irratti barreeffamni nan koomodoojenik jedhamu barreessamuusaa mirkaneeffachuu. Namoonni gosni gogaa isaanii cululuqaa ta'ee fi finnisni xixiqqoon irratti ba'ee vaaziliinii fi dibatoota zayitummaa guddaa qaban fayyadamuu hin qaban. Jiidhina gogaa fuula isaanii eeguu fi dibatoota fuulaa ooyil firii ta'an yookaan immoo zayitummaa guddaa of keessatti hin qabne fayyadamuu qabu. Akkasumas aarii fi yaaddoon garmalee jiraachuu, hirriba gahaa ta'e argachuu dhabu, sigaaraa xuuxuu fi cararri aduuf humnaa ol saaxilamuun finnisni akka ba'u sababoota godhan keessaa isaan tokko waan ta'eef hanga danda'ametti irraa of eeguun barbaachisaadha. Shiffitaan xixiqqoon fuula keenya irratti ba'ee kan malaa hin qabne yoo ta'e saamunaawwan of keessatti saalisaaliik asiidii qaban fayyadamuu ni dandeenya. Saamunaa kana guyyaatti yeroo 2 fayyadamuu dandeessu. Saalisaaliik asiidii of keessatti qaba waan ta'eef qola gogaa dulloome sana irraa kaasuun qaawwi dibataan cufame sun akka banamu godha. Qorichi kan biraa finnisa fuula keenya irraa balleessuuf qophaa'e immoo benzaayil paroksaayid jedhama. Qoricha kana guyyaa keessatti yeroo 2 dibachuun finnisa sadarkaa tokkoffaa ta'e ofirraa balleessuu dandeessu. Garuu sadarkaan finnisa keessanii ol ka'aa fi malaa kan qabatee fi baay'atee kan ba'e taanaan qoricha
qorichoonni bifa dibataan qophaa'an dabalataan immoo qorichoonni bifa liqimsamuun qophaa'an jiru. Qorichoota kana fayyadamuuf garuu sakatta'insa yookaan mirmaraa gahaa gochuu qabdu. Kan biraa immoo qorichoonni finnisa fuula keenya irraa balleessuuf kennaman kan ogeessaan qofa ajajaman baay'een ni jiru. Bifa dibataanii fi bifa liqimsamuun kan qophaa'an qabiyyee vaayitaamin A kan qaban qorichoonni garaagaraa ni argamu. Bifa dibataan kan qophaa'an doozeejii garaagaraa qabu. Qorichoonni kun cararii aduu waliin dutuu gogaa fiduu waan danda'aniif sanskiriinii waliin kan ajajamanidha. Qorichi finnisa fuula keenya irraa balleessuuf bifa liqimsamuun kan qophaa'u immoo aizootriitinoo jedhamee beekama. Qorichi kun ajajamuu fi sadarkaan finnisa keessanii ol ka'aa fi qorichoota kaaniin yoo fayyuu baate qofadha. Akkasumas qorichi kun humna ulfa miidhuu waan qabuuf yeroo dubartootaaf ajajamu ulfi jiraachuu fi uumamuu hin qabu. Dubartiin tokko erga qoricha kana xumurtee ji'a 3 booda qorichi kun qaama keessaa waan baduuf ulfaa'uu ni dandeessi. Egaa ergaan fayyaarraaf qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata ture. Akkuma yeroo hundaa wanti isin hin galle yoo jiraate yookaan immoo gaaffii fayyaa wajjin wal qabaatu kamiyyuu qabaattan koomentii irra naa ka'a. Viidiyoon har'a isinii dhiyeesse yoo isinitti tole immoo YouTube chaanaalii koo kana subscribe, like fi share gochuun irraanfatina. Nagaan tura.